hangafoota oduu. Shira investimentii fiinteek qabeenya birrii biiliyoona 1.7 baasu miidhaa geessisuun namoota shakkaman irratti himannaan banameera. Kora nageenyaa qeerroo fi qarree guutuu Oromiyaa Bishooftuutti taasifameen sagalee dhukaasaa naannichatti dhaga'amu dhaabuuf waamichi dhiyaate. Walitti qabaan Komishinii Gamtaa Afrikaa dhimma naannoo kibba dhiyaa Somaaliyaa irratti marii akka taasifamu waamicha dhiyeessani. Iraan giddugala industirii kaaba Israa'elitti argamu irratti aleellaa misaayilaa raawwatteetti. Ashama harka fuunee hordoftoonni fi daawwattoonni DBS kan biyya keessa teessanii DBS hordoftan oduu DBS irraa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Aga goolaba oduu keenyatti nu wajjin turtii taasisaa isiniin jenna. Shira investimentii fiinteek qabeenya birrii biiliyoona 1.7 baasu miidhaa geessisuun namoota shakkaman irratti himannaan banameera. Poolisiin Federaalaa Itoophiyaa dhaabbata fiinteek investimentii jedhamuun namoota 1,200 ol gowwoomsuudhaan birrii biiliyoona 1.7 miidhaa qaqqabsiisan irratti qorannoo xumuree himata banuu isaa beeksise. Hundeessitoonni dhaabbatichaa Daani'eel Yohaannisii fi Girmaayee Garba Mikaa'el guyyaa 90 keessatti abbaa konkolaataa isin goonaa jechuun namoota irraa kanfaltii duraa birrii 950,050 walitti qabataniiru. Kaampaanii Chaayinaa BYD waliin waliigaltee qabna jechuudhaanis uummata sobaa kan isaan turani. Konkolaataa 148 Jibuutii irraa galchan keessaa 100 qofa namoota muraasaaf hiruun 48 immoo dhoksanii gurguraniiru. Jibuutiittis dhaabbata Anfilootozoo jedhamu banuudhaan konkolaattota kanfaltii parsentii 10 qofaan fudhatan kanfaltii hafee otoo hin raawwatiin jumatti gurguraniiru. Artistoonni fi ogeessitoonni beeksisa sobaa kanaan namoota gowwoomsuun shakkaman Salamoon Boggaalaa, Saraawwit Fiqiree, Daani'eel Tagany, Abrahaam Gizaw, Yiggarram Dajanee, Mansuur Jamaalii fi Kaalid Nasir to'annoo jala oolanii mana murtiittis dhiyaataniiru. Isaan kunis beekamtii isaanii fayyadamuun shira kana tumsuuf badhaasa konkolaataa BYD Song Palace tilmaamaan birrii biiliyoona 8 baasu fudhataniiru jedhamuunis shakkamaniiru. Shakkamaan Daani'eel Yohaannisis mana sirreessaa taa'uudhaan himata isaas kan inni hordofaa jiru. Girmaa Garba Mikaa'el kana dura bara 2010 shira wal fakkaatuun shakkamee Interpooliin qabamees ture. Yeroo ammaa kanas barbaadamaati jira. Poolisiinis dhimma daddabarsa maallaqaa manii laawundaringii fi yakkaawwan daangaa qaxxaamuran irratti qorannoo isaatti fufeera. Kora nageenyaa qeerroo fi qarree guutuu Oromiyaa Bishooftuutti taasifameen sagalee dhukaasaa naannichatti dhaga'amu dhaabuuf waamichi dhiyaate. Korri nageenyaa guddaan qeerroo fi qarree guutuu Oromiyaa hirmaachise magaala Bishooftuutti gaggeeffamaa ture bitootessa 29 bara 2026 goolabamees jira. Walajjechaan obboloowwanii dhaabatu nageenya waarawaan fulla'insaan mirkanaa'u jedhuunis kan gaggeeffamaa ture. Korri kunis kaayyoon isaa inni guddaan walitti dhukaasni naannoo Oromiyaa godinaalee hedduu keessatti mudatu dhaabuuf rakkoo tasgabbii naannichaa furuuf akka ta'e miidiyaaleen mootummaa gabaasaniiru. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kora kanarratti argamuun akka jedhanitti gamtaan qeerroo dargaggoota Oromoo sagaleen qawwee qe'ee Oromoo irraa callisee nagaan akka waara'uuf sochiin eegale kun seenaan kan yaadatu ta'uu kaasuun yeroo ammaa boqonnaa qabsoo Oromoo boqonnaa walajjeesuu cufee qabsicha gara gullantaa itti aanutti ceesisuu qabaa jedhani. Yeroo ammaa irra jirru kanattis jaarmiyaan Oromoof nan qabsaa jedhu kamiyyuu uummaticha barnootaan ga'oomsuu, dinagdeen humneessuu fi sirna cimaa ijaaruu fi irratti fuulleeffachuu qaba jechuunis dabalataan dubbataniiru. Pirezidaanti Shimallis mootummaan naannoo Oromiyaa nageenyi qe'ee Oromootti akka waara'uuf waan barbaachisu hunda raawwachuuf qophiidha jedhani. Itti dabaluunis qaama daandii nagaa filate kamiyyuu waliin dubbachuun nagaa fi tasgabbii qe'ee Oromootti fiduuf mootummaan naannoo Oromiyaa qophii ta'us ibsaniiru. Sosochiin gamtaa qeerroo dargaggoota Oromootiin durfamaa jedhame kunis sababa garaagarummaa siyaasaan walajjeesuun akka dhaabatu kanaanis dantaa sabaa eegsifamuun kan danda'amu mirkaneessuuf socho'aa erga turee bubbuleeras jedhameera. Kora nageenya dargaggootaa kana irrattis sagaleen dhukaasaa biyya goolu dhaabuuf dargaggoonni kunneen qabxiilee 7 diriirsuun goolabamees jira jechuun FBC'n gabaaseera.
Walitti qabaan Komishinii Gamtaa Afrikaa dhimma naannoo kibba dhiyaa Somaaliyaa irratti marii akka taasifamu waamicha dhiyeessani. Walitti qabaan Komishinii Gamtaa Afrikaa Ahmad Halii Yusuf walitti bu'insa naannoo kibba dhiyaa Somaaliyaa South West State keessatti hammachaa jiru hordofuun qaamolee dhimmi ilaallatu hunduu marii akka taasisaniif waamicha dhiyeessani. Ibsa Komishiniin Gamtaa Afrikaa baaseen walitti qabaan kun dhimmoota naannichatti deemaa jiran dhiyoon hordofaa akka jiranii fi haalli hammachaa jiru kun tasgabbii nageenyaa tokkummaa fi gargaarsa namooma biyyittiif irratti dhiibbaa fiduu danda'uun yaaddoo itti ta'uus ibsaniiru. Manni maree marii biyyaalessaa dhimmoota hunda hammatu irratti mari'achuuf waliigaltee uumuuf akka furtuutti kan tajaajilu ta'uu eeruun gareen hunduu wal dhabdee jiru nagaadhaan hiikuuf caasaa kanatti akka itti fayyadaman gorsaniiru. Ibsichi akka addeessetti waldhabdeen mootummaa federaalaa fi mootummoota naannoo gidduu jiru marii qofaan furamuu akka qabuu fi deeggarsi akkasumas tokkummaan barbaachisaa ta'uu mirkaneessaniiru. Walitti qabaan kunis gama hundaanuu of eeggannoon akka taasifamuu fi gochoota haalaan jiru daran hammeessan irraa akka of qusatamu gaafataniiru. Gamtichi nageenyaaf tasgabbii ijaarsa biyyaa Somaaliyaatiif deeggarsa qabu irra deebi'ee mirkaneessuun marii fi araara qophii ta'uu isaa beeksiseera. Haaluma wal fakkaatuun ergama dargaggeessaa yeroo cimsaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Somaaliyaa UNTMIS dhimma naannoo kibba dhiyaa dhiyoodhaan hordofaa akka jiruu fi yaaddoo walitti bu'insaa hammachaa jiru irratti qabu ibseera. UNTMIS waldhabdeen siyaasa mootummaa federaalaa Somaaliyaa fi mootummoota naannoo gidduu jiru mariin furamuu qabaa kan jedhe ergamichi kun yoo intaane garuu tasgabbii nageenya tokkummaa fi haala namoomaa biyyittii miidhuu akka danda'u akeekkachiiseera. Dabalataanis mariin ijaarsaa akka taasifamuu fi gochoota gara lolaa dhiyootti geessan irraa akka of qusatamu waamicha dhiyeessaniiru. Iraan giddugala industirii kaaba Israa'elitti argamu irratti aleellaa misaayilaa raawwatteetti. Waraanni Israa'el akka beeksisetti aleellaa Tiraan giddugala industirii irratti raawwatteen waarshaa oomisha keemikaalaa irrattis ibiddi qabateera jetteetti. Tajaajilli ittisa balaa ibiddaa Israa'el ibidda waarshaa keemikaalaa irratti qabate dhaamsuuf tattaaffii taasisaa jiraachuus himeera. Hojjettoonni fi jiraattonni naannawaa aleellichitti raawwatamee jiraatanis bakka nageenyi isaanii eegame akka turan hubachiiseera. Iraan aleellaa Ameerikaa fi Israa'el raawwatan haaloo ba'uuf dhaabbilee ijoo michuu Waashingtan naannawicha jiran irratti aleellaa raawwachaa jiraachuu BBC'n gabaaseera. Haaluma wal fakkaatuun Israa'el aleellaa buufata ajaja waraanaa fi giddugala oomisha meeshaalee waraanaa Iraan irratti xiyyeeffattee raawwachuun ni yaadatama. Hordoftoonni fi daawwattoonni keenya kan biyya keessa teessanii DBS hordofaa turtan oduun DBS irraa qabannee isiniif dhiyaannee turre kana fakkaata. Qophiilee DBS afaan biroo waliin turtii gaarii isiniin jenna.